دنيا أنا مثل نجاشي مين؟ إيه لا نجاشي سأقول لا إله والله هو مثال إنت maal loltii miti aan fuudhaa isin jettu kana dhugaa godhu fi qabnanaa fi abdiin waan isin jettu kana dhugaadhaan na fuudhu qabaanis dhugaanis heerumuu qabaan kana malee iftaanee jiraachuu qabnaani anis isarratti heerumuudhaaf abdiin qabaan. Ati abdii heerumuudhaaf abdii ta'e walirraa fixattan siif abdii siin fuudhaas siin jee duru. Naan jee walirraa fixannee jirra naan ganta kallee mataa gadiin qabaddu isii jira jee arras borus ta'e abdiin ni heeruman nis ni jaaladhaas isaas ni heeruman. Ni heerumtawoo maali dhiirtii rabbiinoo afurii qoodee fi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu isin jechaa jirra salaamtaan teenya ta'anii irraa haati bakka jirtutti isin haadha qabdu jechaa nageenuu qabdan nageen isin qaba arra abbaa mana liinaa nubda jiraame salaamtaa gaafa daawwattoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa arraan dareen biratti nakama. Angurraacha gaasin deemtuudha osoo Bimina isaan sanoo hinaafaa jaalsatu kan na gurraachamse. Yaaddu hinaafuun gaarii miti osoo fannistu barrabsuutiin gurraachame. Akkasii irratti deebi'ee dhufee eessatti argama Abdullaa yoo ta'ani mana duniyaatti ni argama. Akkuma beekamu duniyaa dhiyoo tana osoo tana maatii loltuuti asuma abdii bofaa faayilaatti ta'e akkasuma mukaan. Heerumaa fedhis inshaallah nan beekan warrina. Saniifuu sila kabajamtoota keenya irratti duniyaa biroo waliin dhufeef maali yoo jettani maal taatee dhiiroo isin dunii akkasuma abdiitti illee bilbilee karaa manaatiin jedhaa mana deemnaan jee hoggaa maa dhuguu jiru yoo halliin dhuftee abbaa ilmaatiin inni abbaa biraa amma inni maashaallah ijoollee lama qaba ijoolleen isaa gurguddaadha nama baratu nama qara'u akkasitti duniyaa bira dhufee yoo inni illee alatti gadi ba'ee waan fedhallee jee hin jarjartee fakkeenyaaf ilmaan illee gattee shaaraa irratti yaatiif hin maraachine jechumaaf duniyaa obboleetii bira dhufee asitti argaman isin hin jaa. Takkanaatti hordoftoota fi kabajamtoota keenya dhugaa keetii nagaafachuu dhufuun tunoo illee wallahi galatoomee hedduudha. Ani irraa quban qabu. Yani dura inni fakkeenyaaf anama gaafin siraa qaba gaafa dura inni fakkeenyaaf intala wal gara najjaasii intala san itti fide moo eenyu itti fide sira inni chatti sira amma inni niin fuudha jedhee mun ani nama itti fide hin beeku guyyaa takka diiqaa keessatti mucoon geelee tiyyaa takka isaanii hojii haa garte akkanatti jaarsa keebar mucoo takka hojii diiqaa keessa deemaa naan jette hin saddaqne gaafannaa na haadee jechuudha. Akkasitti na haadee balloolleen dhufee na gaafate telefoonaan mucoo san akka balloon akkan duniyaan kijibduudha naan jiru. Harka viidiyoo balloollee. Mucoo san irra dawwalee balloollee dhageessee jiru kanatti nan beekneen fuula hidhadheetiin deemaa hadiiqaa keessatti kana iskiriinii hundi oliif afaan kaayan maal naan jette hayyee kalaasumaa rakkoon qabu jeetuun see gizeen gaafadhu inumaa haloolu ta'e jechuudha. Anama viidiyoo jedhilee dhugaa keessa dubbisa faanitti immoo viidiyoo jedhilee laalee ture akkam viidiyoo yeroo hedduu sin hordofaa viidiyoo jedhilee in laala. Maaliif? Amma fakkeenyaaf guyyaa ati dura fakkeenyaaf isarraa viidiyoo martee inni fakkeenyaaf bakka sanatti duniyaa wanni akkanaa jee silaa seeraan si ibsu qabu. Silaa seeraan loleeti utaalee karaa alaa kutee jechuudha. Lolee akkamiin sanna gaafatti akkamiin nama dhageessii hannumatti wajji jiraadheetuma inni dalagaan jira jee. Gabiraan mashkuula diiqaa keessa na dhoo hojii deemee dalagaan jira jee na dhufuu kee beeyte. Yaani wal sabuun galatoomtu. Bultii keessatti wal sabuun bareeddu miti. Wal sabuun bareeddu miti. Yaani namni akkanaa duniyaa haadha mana hiyyaa waan akkanaati yoo jeesitti hime fakkeenyaaf atilleen yookiin hin fuudhin abdi nuti amma abbaa ilmaaniiti nama gurguddaadha jetteetuma atillee waliin dubbattan malee karaa alaa san fiiguun alatti bahudha akkaan ta'uu jechuudha yaada. Yaani akka isiin nan gaafannedha karaa saniif dura cufuufi kee biyya ala fiigaa kute jechuudha. Amma najjaas fakkeenyaaf wanni micaa isaan barbaadu hoo maal fakkeenyaaf isiillee dubartiidha. Najjaash aareen inni qabu guyyaa takka mana kiyya kana dhufeetiin biraan kee kan taaneen irra dalaguu fedhee sila guyyaa takka irra dalagee lamadaas akkasitti Kaina radeem jeeni mana kiyya aaree jechuudha. Aarasan akka bakka mittiin duniyaa bira dhaqee viidiyoo marannee fi ol been agarra himaa tokko jiru ijaarsasi hin kabajuutii maarreedha jeeti waamee qaasee gadhiisee. Yaani ijaarsa keeti fakkeenyaaf kabajaan kabajaa waliin mana keessa jiraachuu jiru. Mana keessa jiraachuu jiru amma takkaa miti amma tokkodhaan mana kana keessa jiraachuu jiru. Maashaallah ilmaan illee sadii qabda micaa dubartii intalli tana dhalatte. Ilmaan sadii dhalee fi amata
kudhan guutuu biyya namaa tana keessa hojjirraa takkaa gaana manarra laalee jeetillee hiyyaanne laakiin jajuun durni turtii ammaa daftee nama dhaqqabdi jedhanii umaatii miti yoo tana gaa diifaafaa asii qabbana sana asii qabbanti seentee jirti magaalaa yaamuu tana keessa qabbanaan gartanii diifafaatu kanatti funyaan calcannu godhaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya haaluma yeroo kanaan dhufaatee ammoo Najjaash video takka haa isa godhe isiniif maxxanseetiin jira tuffi inni duniyaan video takka qabdee irraa gaddeete arkeetiin arraan tana bikkumaa maxaama takka dalagutti bikka san inni dhufee rabbiin haqa la haqa oofeetuma mana kiyyatti durna fitee dachaas akkasi duniyaa isaa miigisee juuttumaan gabbee giseen akka bal'oo dhiifamaa video narraa madiin jeen ni kutemo yaani amma ni kutemo way waatee lubbuu bikkaan dhabe rabbichi ganaatti deemu achumatti qabsiiftee askiraam achumatti qabsee maal mana hidhaati geesseetiin ichi buutee isa godhayyeetiin rab ganaatti deemu on ganaa video maree on ganaa dubbadda jechi way waatee خلاص اجمتي جولين خلاص جي وينين جولين تنيت oromo خلاص ganaa wani sidde bejani firragadis arrabooda inni ol bee video mare intarasan bira mul'isa tanan shumoon saa bishaan fixattee jirteeti itinaadis akkasitti xamnida waqti kanya nilleen fakkeenyaaf sila dhiira lafa jirtu taati hatta mataa taatu fakkeenyaaf yoo ما فريق بل خاف كنيا إني أبدي بالمانيتي من ما فريق أنا تجران زولا في أنا تاعي كنا وجيها سا أبا المانيتي يسموه بالبلان التيام أبا المانيتي أبا المانيتي فكنيا برتين سيفي دي غوتو فوق باس وجيتي ولا إنه نركن يولي ركوان باس وجيتي كسب برتا يمشي أوجي ويواتان سا يسول فهم نيسا عنده فوي كسيت خبرني داوت خنيا أتلين هدون عارني أكارني مكون تربنجاني أنا نما كان عارين هل كان زاد الدم يافو كان خيستي يسال لشورا دلقهم قواجيتي لأنه دلقان ديو تنا دلقيس إيجليس وقبدا مشكولة جوجانين دلقات أنا جايجان بني هون وبعد سدي دلقات أنا بني ما سخرت دابو وين تاتي سنية كان مي أدون نما جو دلقات يندبو تيجيتين تيجي أوفتشا واي خلاص دل فهم قرما فيديو تناور ربي نسيبه فكنا مشكولة خيتو ندم نتعالى قبته جو يسوي جاي مشاكل بدو إنتن ديسوي فكنا في الدنيا أنا ما يسمو أني دلقاتي يقوليات كنا ما يتقولن ده أبدي زادي دمي أفريقيا ستي بربادة فكان يجربونه كذا يدور تلفونه ساعة واحد ضروري أبا الماني من الديبسون كب سنتاتو يو جيم مو قرتني كاريمان ساقا كاريمان هارينر كته المان ساقو تفتوفي لا أنس بيجرب باقي سانجر أنس بيجرب باقي سانجر حركات عند فلان الحمد لله لا دنيا أسرع ونك أنا يسي يون تلانا رديكو تلانا ربرت تاتس دنيا نجاه بيجنا ما تنرفتو بشال لقى فكاتي لكن جزني هو كته أبان فكاتو التورموني وهم ديرود فانكا المان ميكان دلي الحمد لله الحمد لله شكرا جزيلا قبل سنة في المالف جتون أوسو أكسلين تين المان كسيو فكنيا خلني فودي على قبته وأكاد رواني سنتي كان هين كابوي في دينار كتو مالف سنيفو إسا كمنيت نتيلين داوت خنيو هنكون ودن دام عبد الله لي ديب منت إن شاء الله يا رب نلعب ديب بنا سنيفو أمو دجا ونجانا أمو Najjaash ammoo waan akkanaatu ammoo asumaan dhaamsa koonsi qabaate ammoo waan akkana abbaa ilmaanii jechuun yoo fuudhuu barbaadde atummaan fi fuudhi malee abbaa ilmaaniiti fakkeenyaaf inni kun dardara isaanii beetiyyaatti yaada ijoollee isaa maashaallah rabbi haa guddisuu fi ijoollee dhiiraa lamaa fi intala dubartii akka qaba saniifuu abbaa ilmaanii irratti ati fakkeenyaaf haadha ilmaanii irratti fakkeenyaaf abbaa ilmaanii yaamtee siinfuu isaa abbaa ilmaaniitiin huggaa jettu wanni akkasii daawwattoota keenya waan danda'amu natti hin fakkaatu maaliif ilmaan bara rakkumatti waywaatu akka nama takkaatu biiballeessin duniyaa rabbii jiitiin deebu duniyaa rabbii jii abdii tokko siishinaan jee akkana waywaatee laa dhiirri takka fakkeenyaaf huggaa namni qabeef huggaa qabamte waywaachuun sun waan danda'amu miti ati dhiiraami huggaa qabamte waywaatiin akkana waan akkanaattiin jiraa jiitu dirree bahiiti haadhuma silaa nama si qabeessan nama dhimmaa sanillee dubbadhuuti ifa baasi malee akka dubartiitti waywaatiin maaliif yoo fuudhu barbaadin daleefumaa fuudhi malee wanni abdiitti yaamtu akka mataa kiyyaatti akka yaada dhimma abdullaatti immoo hin danda'amu na fakkaate wanni suni akkasi duniyaatti dhaamsa qabdullee daawwattoota keeyyatti illee dabarfadhu daawwattoota fi kabajamtoota kiyya wallaahi wahumaan ijoollee wallaalee aareetis wanni hin godhusi jirtu wanni fiduus asirratti ati fakkeenyaaf numan waaniin waan takka hanqaanu jinga isin garsiisu aareef aara kiyya daawwattoota ibsachuu jechuun daawwattoota aarsuu jechuudha. Akkasuma gartee daawwattoonni kiyyaan qanaa hojii rakkatuun beeka. Hankuma fatee hojii rakkachuu jiran sanii san caalaa na hojii rakkachuu jiranii akkana jaalatan abdiin qaba tokko bichaatutu haa fuudhu jira. San warra jaartii wallee mana keessaa cinkite ta'e hin beeku. Jallataadha warree ammaa warra akkamittiin fuudha jee dhalaa alatti ijaan qajeelu jiru warreen akkas jaalatan ni beekna. Namni takkaaf fedhii guuteeti lama godhata. Kanuu jireenyi biyya namaa keessaa takkaa'u
dadhabee lama sadiif goonaa jettanii warri sammuu keessaa qabdanii sammuu keessaa ifa ka'a akka gorsaa tokkotti isin gorsa oduu arrabaaf hin ta'in. Amma mee yaada dabarfadhu. Laala amma daawwattoota keenya asirratti isin waan beekuu qabdan duniyaan jechuun nama birallee dhaabbatu nama hamtu namaan feene jechuun gaafa zaman ammaa zamanul akhirii garuu nama toltuu nama yaadde sharriidha taati gaafa nuti anaaf dinaallee wallabbi nu jidduu nama nu jidduu rakkatee liina wanni akkanaa asirra hin taatu jettee akka waan bultiin gidii gamtattiin asirra rakkachuu ture gorsitee jechuun fakkeenyaaf isiin gorsiisan irraa dhaga'uu dadhabdee jechuun liinaan fakkeenyaaf nama jettuun isii gorsiisan biraa kutee jechuun duniyaa arrabsaa ture. jechuun zaban ammaa yooti yaada namaaf nasiya nama yaadde hamtuu si deebi'a akkasii yaadde garuu obsa fi galakkisii hedduu naarini daawwata keenya tanumaaf narra duniyaa bira dhufee fakkeenyaaf viidiyoolee isin mare jechuun waanuma isin irra jirtu galatoomii wallaahi isuma dhuftee akkanumatti waan nagaafachuu galatoomii karaa takkaan ilmaanii karaa takkaan dalagaa kophaatiyyaan dalagaa kanumatti mashkuula ta'e kanuma wanti ta'a inshaallah nutillee waan hanqaa wantaati si bira jirraa fuudhuu isaa garuu abbaan ilmaanii anan makka mataa kiyyaatti hin hayyamu beekta ammatuma kiyyaraa yoo hundaa hin hayyamu ani anarra fuudhuu jechuun Hayata khiyya dammaru jechuudha. Sunnuman danda'amu inni abdii narra fuudhee jechuudha hayata khiyya dammaru ammallee isaaf hin dhaamsaa dhaam ni arka. YouTube illee yoo qabaachuu baate YouTube namaa irratti ni arka. Laa jechuun namni imeela hin qabne hin jiru amma. Eeywa imeela silaa'u ni arka waan inni gadhiisuu fi waan inni namaa hojii fi haasa'us ni arka. Ol beeniin fuudha jiyee akka sagalee keessaan haasa'u sanatti qaamumaan intala san bira dhaqee na agarsiisu. Yoonan shari'a takka jira barta bikka dhalaan deemtu bikka dhiirti deemtu nama jala deemte bikka san nama geessu yoonan shari'a saniin isa jala dalagee ani abdi yaman keessaa isaa hin baasne ani duuniyaa miti ani na beektan daawwattoota kiyya hangaan si jaaladhus hangumaan si jaaladhu takkaan sis jabeessa takka si jibbinaan lubbuun ta'es yoo sirraa baate akkanattiin si gubbaa dhaabbadhee qisqis jee kofla si kofla tamaam eega inni kana fadhe isa jala dalageetiniin abbaa mana kiyyaatiin isaa kabajaa wallaalee inumaa sagaleedhaan na irraanfatee akka takkaa namaa waliin arkiniitti dhalaa hojii haasawami wal faamna almuhim naaf inni. Alattuu amma akka yaada kiyyaa yoo taate duniyaa alattuu gabboon qofa daawwattoota keenyatti kanumaan isin jechuun dhufee akkamitti tanaan mana nagaafattii fi alabbaafatee. Akka fe'ee yoo ta'e alatti bahuudhaaf hin dhufu. Akkasii kabajaa daawwattoota keenyatti kanuma isin jechuun dhufneen aanillee irra duniyaa fiidiyoo manqa kana isin waraabiyyeetiin dhufee waan duniyaa irra geessee waan duniyaa irra jirtu. Akkasii namni yeroo balloo qollee walitti dhufu yeroo rakkoolee walitti dhufee rakkoo waliin qoddata dhaamsi yoo qabaatte. Takkanaati kabajamtootaa fi daawwattoota keenya Abdallaa galatoomii daawwattoota keenya isin jaalannaa walleen hordoftaniis galatoomaa isiniin jaalladha. Warri guyyaallee guyyaa gaarii warri halkanillee halkan gaariidha akkasii isin jaanqa viidiyoo birootiin qabannee walitti deebinutti akkasicha nagaarra bula.